ilmaan Ibrahim tajaartiin amma fuudhee san gartaami san haadha dhaltee san fuutanii bachiiftan malee ilmaan iftuuti miti if kabaji siifi faaxeenu if kabaja namarraa if kabaja nagaan jiraadhaa faaxeen hin qabdu isii ilmaan kana isii hin dhalle ati dhalee atummaan yoo dandeesse ilmaan kee hoof fudhimee siin nama ilmaan an iftuu biraa sababa ilmaanii dhabamaan jiru waqtaan dalagaa dhaqeerraa asittiin deemaa jiraachuu maaliif ilmaanii fuudhama jee dhalaana boodaan fiddee aruuza gootee fi akka ajaa'ibaatti afaan makeetii wallifattee qaatti khireessitee aruuza gootee alhamdulillah rabbil aalamiin ragaan ichitti aruuzi godhe rabbiin haqa keenyaan duraaniin dubbadhee jira hordoftoota Yaasiin Abraahim adanitti maal godhate baatii meeqa dura godhate aruuza tanuma bichaa hordoftootaaf ibsiif Abraahim wanti adanitti fuudhee jira fuudhee baatii wanti afur mantana gahee jira afaan saatiin wallisee wanni hunda walli saalanni wallisee afaan saatiin aruusa isaarratti isaa wallisatee jechuudha. Wanni aruusa isaarratti isaa wallisatee Abrahaamee dabneeti innummaan wallisee aruusa san waliin gaggeessine jechuudha. Jirutti birraan eegee ol bee akkatti Ibraahim naadhalatee kijiba jeena arrabse jiheen mucaa kanarraa dhagee birraanis mucaan kun adanirraa aboo miciyoo sanirratti haadha ilmaan lamarratti akkami fuudhaa jiheen mucaan kun umrii rabbii isaa dheeressu birraa himee fi Abraahim adeero yaa obboleessa kiyya nama sibira jiruu jira hunoo Yaasiin sibiriira gaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ashama harkafuune hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jirra jirtu isiniin jechaa iftuun ka jibduu miti warreen iftuun ka jibduu jechaa jirtanillee ka jibduu miti sa'a 24 warreen sagalee dhiiraa nacinaa dhageessanillee sa'a 24 birraan mana kiyya na birata birraan waa'ee nan godhu haasawaa nan haasa'u yoon kalaxallees nama dogongoraan irra jiru sanillee iftu kanaaf akkana je'ee na gorsu haroo hundattuu birraadha jeetiin jira akkanarra laalle aaliitii jira salaamtaa gaafadhaa birraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaalaa iftuu tu yooyii almaa Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessan duraan dursinee egaa salaamtanni onneerraa burq isin biraa ga'u isiniin jenna. Akkana kun warraas dachaanee maal qabattanii dhuftan jechuun keessan Oromoo aara dubbiidhaas dubbii qabatama. Waan namni keessa jiru egaa hodhu Yaasiin kiyya salaamtaa gaadhumata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu isinin jecha YouTube iftuu tubi iftuu irratti arranta namaan takka isiniif qabannee dhufnee jirra asumaan khattifuuf nuta aywa obboleeyyan kiyya dubbii takka waan takka osoo qabataman qabaanne waan takka agarree akkuma cal jennee naasofne jechuudha. Abraahim fuudhe kajoos hin fuune kajoos dubbii qabatamaa tamaman qabne tawaan takka qabne nama guyyaa san aruuza isaa keessaa qahaa hojii jiru warra guyyaa san sababa jaarti gaafanni fuudhuu namni akka wallolees asirra yoo beeke isaati Yaasiin bira jiraachuu Yaasiin tuut maqaan isaalleen Yaasiin tuut ni qaba mucaan kun gaaf sana jira mucaa kana jira an ragaas harkaa hin qaba jechuudha mucaan kun aruuza isaa keessa hojjira qahaa bikkatti godhate mundaa jiraachuu Abraahim ifalaalee ifaa amanummaa ifamanu namni biriirus kun obbo Yaasiin saayif makeetii mi sibireera. Saalatti aruusa goonee fi nuu godhee fi hin godhanne jee as bahee fuula hojii duratti haa dubbatu naatutu guyyaa sanii fi sa'a inni godhate waliin naatutu itti hima. Eegaa danraa dhufe tamam dalagaa ture ol deebee irratti hin dhoysini Yaasiin kanuma gaafsa wajjeetteessanii aruusa isinii godhatiti wanni irraa dhoysitu hin jirtu obboleeyyan kiyya wanni kanaa gaariidhaa miti uummata tokko jira edoo Ibrahim yaani mana jira kajee dubbatee jechuudha. Ibrahim takkanaati obboleeyyan kiyya nuti waan hin jirrees waan ol jennu waan ol rakkeenyu Ibrahimis hafarada ofirra bahee hunoo Yaasiin guyyaa san aruuzanaa jira jee as bee isaa an kana duraa natti himee jira. Akkanuma Ibrahim natti himee mucaa kun natti himee jira. Arra gaa'u dubbiin jabaattee hoottuun jeen agartee jirta. Aruuza keessaan jiraa jee hunoo akkasitti Yaasiinis himaa jira jechuudha. Iftuu waan dhugaati takka waan ammaa booda irraa sodaattu qabdu waan Ibraahim gana shakkii namni keessaa barate wanni akkanatti naafisi addaa dhiibu jiraniif ilmummaan namaa hundinuu akkaati gartee iccitii kana kadura fidee birraadha dhugaa rabbi san dubbachuudhaaf birraan maaliif amaanaa akkumaan edee isiniin jette harallee isiniin jaa amaanaa birra nakannee deeme birraa fi abdiin nakannee deeme kana isaan dagate malee isaan hin daganne amaanaa isaa inni kun isatti nakannee deeme isaan nakannee deeme isaan jabeessu jiranii isaa amaanaa diigee isaa amaanaa nyaatee akkumaan isin birraan akkasitti hiccitii kan jalaa gabbaase mucaa itti deebisee gaafate maas yaa aboojii mucaan kun maqaan isaa Yaasiin mucaan ajaa dawrii takkaa fadan deemee ture
bitaaqa wayitii fi dalagaa takkacharraa qabaniin baafadhaa jee adan dhaqee adan turee amma ol deebi'ee akkasitti birraan jee mucaan aboo anuu dhufuttiin jira. Bitaakaan keenyaa baatee jirti mataaqaan kee jaayiza ta'ee jira. Fudhadheetii inni dhufaa yeroo gabaabaa akkasitti guyyaa lama takka boosii biraan jee mucaan akkasitti amma ganama kana sa'aatii 12tti makiinarraa bu'e mucaan akka makiinarraa bu'eetti birra dawwalee birraadhaan manuma qabboo'uu san dhaqee jaartii isaatii wajjin wal baruun qaba jee mucaan amma dhufee hatattama ta'inskee viidiyoo kana isinii maree dirqama waan mucaa kana afaanii baadha ga'uu qabdanii akkanaaf birraan hammeeffanne jeeti adi yoo fuutees habiibii kiyya humaa rakkoon qabu fuudha dirree baatee ka'anaafu anaa akkasittiin fuudhin تمام ده عينينا ما أفهم كم فنانين بتاع عيننا خيال قلب الرابع تكنات يبلين خيال تكنات يبلين خيال وين راسم دوس فينيس كمنو أرى مجاهم كنا نايمنانين أن إبراهيم دارك تيتا ولد مثلا يدو مجاهم كنا نايم أبو بالرأي نانجيلا نما سير كيسا بوك بان كمان دوسنا نانجي وان تكتم بتني الرمي إسافي إني إسافي أبليتين مش أترى في جراني واقع نبايسن أتيف وان كم دوسر رتو فوده جرا تمام وهادين دران سينف نيكو ودنا ماسي سكا ميچ يو إسان تمني ميچ أورو خيسني يرا سنيس نانا باسن سيفيني مان جوا كان غوتوتي يو أتيوان تنايمتي نايمتي سيلين أمني خسر ريادو جرا بليتي يموچان كيفوده جرادا إسين دوغان ليو سباتي خشكينا رغاو تاتي شكيل لير رغاو دوغادا خنوتي ياسين لنيرا نما أجتي أروزن كيسي رجو سببا إني فودرتي أكنا منو لوليس سبب ميچ أوتا فودتي ميچ يون تنكو أدي مانا ماتي يچوران أكنا منو ولوليس نرات تغباسي أكمنا جت سريتي يوني فيني إني خاني أسرتين فون جي خاني خادو يوني فيني تاتي نافي ساتو فول دورة تاي ولا دبته يا ولا دبته أكمل تخجباو مجوتها رتي فوله سبب ما يقولون سافي نمني أو سقافة أساسا ما يرت ولا تكنات يبلي خيا نتوان كبتما ملي وان هنتانس إسنتني منو يشودا أران ترى وان تكا وان جرا يو الباب نملي ونين جرا يو الباب نه نتيستك عنينا أني وهم أبتمانين ديمو جراي جورا خجاب سنة همز دبيتنا أبولي سخي ياسيني نايم أروزا ساخي سيراجو أروزا رتي كيا إنكاتي نمنيس يربشة توليك أدي مانمات يعني إسانو جدو سيناني إبراهيم يتوبساني وان سن رادي بيسان أكيد أدي مانمات أتورجا أسكن ناجاني يجورا الرافت أني يجود بيسان ديبي إبراهيم mucaa kana waan je jaartiin tiyyabar biyya galtee boo jaartii teessa dhiiftee haadha ilmaanii nambar biyya galtee naan je isarraa afaan isaarraa dhageessan. Gaafsan wani aruusa isaa irratti rabshaatu ta'e rabshaan taate tamaa leer finetan qaadhima namaati fuudhe dhugaadha qaadhima namaa irratti warreen mucaan duraan qaadhimatee jirus dhufanii irratti rabshaan kaatee hanga namni nu harkaa walitti buugeenye nuti garwani Abrahaam gorree tumsinee fi akkasitti ijoollee san guusinee jechuuti. Ijoolleen maallaqa itti qabnellee nu qabalattee maallaqa waan cina tokko ni qabalelleen achirratti ni qabna ni jira. Eeywa kafaltan cinaa maallaqa. Eeywa haqa isaanii ka ijoolleen itti baafte jechuudha. Akkasitti laala obboleeyyan kii laala fattaalummaa mucaa kanaa hayyee. Deebi'een manta asirratti ilaal fattaalummaa isaa ni gaafadhe aboo dumaashiinoo mee jeetiin gaafadhe. Yaada ilmaanii isa keessee. Jeetiin gaafadhe gisee deebiin gaafadhu. Bar akkanatti biyya galtee naan jee. Biyya galanii siin jee. Biyya turanii siin jee jechuudha. Biyya galanidha. Ijoollee fudhatteeti biyya galtee naan jemmanii. Saniin sobaasee irratti dawwalee si gaafadhe dawwalee si gaafadhe. Dawwalee si gaafadhe gisee deebiin dawwalee si gaafadhe ati immoo ni jiranii naan jette. Ni jiranii laal dhugaadha. Inni dawwaleetiti eega aruusni nu ta'ee torbaan lama maal ta'ee booda garaan dadhabee na dawwalee sabirraa Abrahaim taphataan san akkamii warra biyya galchee naan jee warra ittiin galchee naan jee barni fuudhee boo akkamii fuudha. Jaartiin isaa eesseerti jaartiin isaa boo sanaa jirti haa hay biyya galtee naan jiyoon gaafadhee bar turtee yoo biyya galtee naan jee jechuudha tamam illaa hangana irra haxxii tana tumee jechuudha Abrahaim kun duuba nama akkanaa kana mee akkam jenneeti mee isa kana waan ni goonamma mee akka afaan kamiin ol ba'ee dubbataa ammaa asirratti nurratti dhiichisaa jechuudha hunooti ragaanis ragaa qabatamaa yaa jirra malee fattaalli isa malee isii fi obboleetiinis faaxeenis quba qabdi fuudha isaa an akkumaan isiniin jetti faaxeen quba qabdi waa hunda dhibbarraa dhibbatti obboleeyyan wal ta'an malee waan tan godhan wannummaan dhaqii ilmoo fuudhi joof isii tana duraanuu harkaan danda'an isii tana akkami firraa hambifnaa miciyyoon ni dalagatti nama biyyatti waa godhachaa jiru jechuudha sanuma maqaa isaa godhatee isii tana aariyanii irratti ol waan ni godhu yaan jechuudha wanni biraa hin jirtu beekadhaa hordoftoota keenya arraba mucoon tun tilaffaatetti abbaa ta'uu yaa jirri waan akkanaan dhaqqabdu obboleessa kiyya tamaam nuti ragaadhaaf iftuu irraa boruus tamaam Ibrahim arra waan feeteettus qobbo kunoo sii dhiiraa hootuuti ilmaan kana ilmaan kiyyajii ilaaltaa dhuftus waan takka fiddu kunoo hootu obboleettiin teetis fuutee ilmaan
yoo isiin hin jiraanne yoo isii duutee fuuti malee ilmaan isii abbaan ilmoo ifirra nu du'a obboleessa kiyya akkamatti basii xallaalteeti deem ilmaan san fuudhee taanii hin qaanfattu xiqqotallee ati nama yaadu meesha seete nama if kabaji siifi faaxeenu if kabajaa namarraa if kabajaa nagaan jiraadhaa faaxeen hin qabdu isii ilmaan kana isii hin dhalle ati dhale atummaan yoo dandeesse ilmaan kee hoof fudhime siin nama ilmaan xiqqaa kana bitee sola dhufee hafuudhu kun oragaa jira yaasiin gaafsan gaafa qaadhimaa namaa fuute jaanii gaafa qaadhimaa namaa fuutu rabshaan kasit taate eenyu faa kacinaa abbaate kun wasta maallaqaa meeqa hafaltan maallaqaa waan hafaltee simuuf teessa waan qaadhimaa namaa fuutanii as kan dhasin jala achi ba'u jirti kun wajjitiin ifumaa bol baasaa jirti jechuudha mucaan kun dhufee akkasitti nuuf himee jechuudha dhufee naddawwalee mee khottu iftu bira nageessi uno waliin dhufne anis waan qabatamaan malee deemu akkasitti kunoo mucaan ragaas beeyira Abraahim uno yaasin dhufeetiti atis boru booda khottu yoo feete fattaalummaa isinii qaba malee siif obboleetii qaba malee iftuun fattaalummaan isin qabdu jirtu ilmaan isii keessa nagaan teesseeti kabajaan akka ati dhiiftetti mana keessa teessee si eegu jirtee jedhaqi sumaatuchi deemee waa hunda laaqatu jira malee dubbiin teetun mataan dhukkubsitee waan takkaas hin fiddu iftuus waan takka gootu ilmaanis fuudhuun dandeessan. Samaan lagoodhaan biraan jira daawwattoonni kiyya yaada takka keessan gahinaadha. An arras boruu sanaa fi birraan mucaa kanallee rabbi fide. Yaasiin maqaan kee galatoomii wal barnoota gaariin leessamaan qaceelloo ganaan inni liqisiidha yaani ati waan godhanii inni Abrahaam hojii dhufaa waan iddoo lafatti hojii haasawinee ol baane gaafa sirba hojii taphattu viidiyoon si arkee gaafa sila diraamaa adda addaa daleedanii jaarsa keetii hojii si arkee yaa micoo jaarsa keessa rakkoo dhugaan dadhabeetiin birraa dawwalee himee jeetii waa hedduu lafatti haasawinee asirratti ol baane sanumaafuu isaanillee galatoomiin jaanii mucaa kanallee fitti qabna ni jabeessina hanqa magaa tana keessa jirru wajjin jiraanna inshaallah bismillah akkatti citiin Ibraahim jalaa baadilamtee gabbaatee jirti wanni inni fiduta kan jiru hayni xiyyaa fi khabirlaaleen akkasi bee warreen kaleessa akka asaantii uudii fi akka seenaa Ibraahim fuune birraan ni jabeechaa jirtan seenaanis balbala karaa mana kanaa haa bahu asaantii uudii guutuu isaanii fuune isaanii kanatti ragaa wajjin naa fidan malee hin fuune Ibraahim gurra kanatti fadhuun haa fuudhu akka hin dhageen jiraadhu na godhu. Alama duruun waan hin dhagee qaba takkan dho'isan ammallee tam waan hin dhagee haqarra niin deemu mallee seenaan warra ilmaan fuudhuudhaaf inumaa qophaa'ee wati kun qabdu. Dhufee siyaasa su jiraami dhufee dheengada birraan akkana siin jiraami warra faaxeedhaa fi inni Abraahim kaayyate ilmaan naa fuudhaa jee irraa seenaan boonaan seenaan warra ilmaan ni fuuna jee mee isaan nama hulaatan harkaan qabatu wanti bu'aan lalaa seenaa. Ilmaan namaas fattaalummaa fas dhufanii isa birraan sitti taphataa jiraniin jechuudha. Waan hin taane nagumaa sottoo yaa obboleessa kiyya seenaa waan hin taane irraa dhiis bikan taane keessa deemin ilmoo namaatis wanta kan gootu. Tamaam seenaa ilmoo namaatis jechuun ilmaan namaatis fuudhee kara geessan hin qabdan. Ilmaan namaa eessa geessan wallahi ilmaan namaa bachiifna jettanii waan biraa haala gurgurachuu haatanii nuti sitti ilaal bikka irraa hin baane isin naqilluti. Akka barbaadanii ilmaan namaatiin taphattanii mataa keessanii hin taphatin ilmaan namaatiin taphatan jirtu. Ilmaan Ibraahim tajaartii amma fuudhee san gartaami san daldaltee san fuutanii bachiiftan malee ilmaan iftuutii miti. Tamam miskiintitti nagaan isa eegu jirtu tafaa waan takka irratti yaadin achi deemee irratti roorrisee waan biraa irratti ofee haa isii jalaa hin qabne telefoona mee fattaalummaan asii olii eesseerti akkasiin deemee fattaala naan jaa jechuudha fattaalli isaa takka laate obboleeyyan kiyya. Ittillee dheeranne isinillee dheeranne obboleeyyan keenya dhiifamuun raataadha mee inshaallah isinillee du'aa hin cunaa dhaabbadha rabbiin takka illee haa tolchu hanga viidiyoo biraa bareedduu qabannee isinutti. Inshaallah bismillah assalaamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.